Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuf odeeffannoowwan kennaa guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu waliin tura. UNICEF Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti walumaa galatti daa'imman miiliyoona 1.3 kan ta'an rakkoo hanqina nyaataa madaalawaatiin saaxilaman gargaarsa dhabuudhaaf akka jiran akeekkachiiseera. Akka UNICEF ibsetti biyyoonni Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti yeroo ji'a lama hin caalle keessatti gargaarsi nyaataa lubbuu daa'imman hanqina nyaata madaalawaa ol'aanaa qaba. Sababa gargaarsi USAID adda citeef dhumaa jiraachuu himaniiru. Fandiin yookaan gargaarsi haaraan yoo hin argamne ta'e waan kuusa keessaa qabnu fixaa jirra kan jedhan nyaanni daa'immanii hanqina nyaataa madaalawaadhaaf saaxilaman baraaruudhaaf fayyadamaa jirru keessaa caamsaa keessa nu harkaa dhumuu mala jechuudhaan daayirektarri itti aantuun UNICEF Kitty Vander Hajidaan dubbataniiru. Kana jechuun Itoophiyaatti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban 700 ol ta'an gargaarsa hin argatin jechuun kan ibsamu yommuu ta'u kun lubbuu daa'imman kanneen balaarraa akka buusu himameera. Naayijeeriyaatti dhiheessii nyaataa madaalawaa daa'imman 800 ta'aniif kanneen kennamaa ture ji'a bitootessaa keessa adda citeera jedhaniiru. Daayirektarri itti aantuun UNICEF Vander Hoyen Naayijeeriyaatti hospitaala naannawaa Maayiduguruu keessatti daawwannaa yeroo taasisanitti daa'imman hanqina nyaata madaalawaan gogan luqqa'ee isaan arganitti yeroo kaasan dubbataniiru. Dhimmi fandii argachuu dhimma lubbuu daa'immanii balaa akkanaa tasaa jiraniin wal qabatu kan jedhan itti aantuun kun tasaa adda cituun gargaarsa USAID carraaqqii baraarsa lubbuu namaa adda addaa kan danqee fi Itoophiyaatti kiliinikoonni socho'an 23 Affaar keessa tajaajila dhaabuu UNICEF himeetiin jira. Torban kana qofa keessatti tajaajila kennaa kan jiran yommuu ta'u kana booda tajaajilicha akka addaan citu himameera. Mootummaan gatii boba'aa irratti dabalii hanga birrii 11 gochuu taasise. Mootummaan Itoophiyaa gatii gurgurtaa oomishaalee boba'aa irratti sirreeffama taasiseera. Haaluma kanaan gatiin beenzilaa liitira tokko dhibbantaa 11 dabaluudhaan gara birrii 112.67 ol guddatuun himame. Sababa gatii boba'aa bitootessa bara 2025 kan gaggeeffame irraa eegalee Finfinneetti hojiirra oole kun akka agarsiisutti gatiin naaftaa fi kiroosiinii dhibbantaa 9 dabaluudhaan birrii 107.93 gaheera. Akka ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa ibsetti sirreeffamni kun qaama fooyya'insa gatii boba'aa idilee kurmaanaadhaan taasifamuudha jechuun himaniiru. Haa ta'u malee daballiin ammaa kun sirreeffama kanaan dura taasifame booda ji'a 3 osoo hin guutin taasifameera. Amajjii 7 bara 2025 gatiin boba'aa liitira tokko seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif birrii 100 kan caale yommuu ta'u yeroo sanis gatiin boba'aa dhibbantaa 11.5 dabaluun birrii 101.47 gahee ture. Daballiin gatii ammaa kun muummee ministeera Dr. Abiy Ahmad mootummaan gatii boba'aa deeggaruu fi qaala'insa nyaataa dabalaa jiru salphisuudhaaf maallaqa guddaa ramadeera jechuun paarlaamatti erga dubbatanii guyyoota muraasa booda kan taasifamedha. Gatiin boba'aa liitira tokko gabaa addunyaa irratti birrii 129 ta'us mootummaan liitira tokkoof deeggarsa birrii 28 taasisuudhaan gurguraa akka jiruu fi gurgurtaan biyya keessaa liitira tokko birrii 101 akka ta'u taasisuu ibsanii turan. Mootummaan kanaan duras deeggarsa boba'aatiif birrii biiliyoona 72 baasee akka ture kan ibsan yommuu ta'u kun ta'ee osoo jiru mootummaan ba'aa mallaqaa kana irratti lammiilee galii gadi aanaa qaban irratti rakkoo jiru hir'isuudhaaf oomishaalee barbaachisoo adda addaa irratti deeggarsa guddaa akka itti fufee himee jira. Gatiin boba'aa haalaan dabaluu cinatti biyyattiin hanqina boba'aa cimaadhaan mudachaa jirti kan jedhamu yommuu ta'u naannoo Affaaritti konkolaachiftonni bajaajii waggaa tokko oliif buufataalee boba'aa irraa beenzila bitachuu akka hin dandeenye himataa turaniiru. Sababa kanaanis gabaa gurraacha irraa liitira tokko qarshii 300 bitachuuf akka dirqaman kaahan. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti sababa babal'ina gurgurtaa boba'aa gabaa gurraachaatiin hanqinni boba'aa hamaan mudachaa jiraachuun konkolaachiftoota wabeeffachuun kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalataanis naannoo Amaaraatti konkolaachiftoonni hanqisa boba'aa yookaan hanqina boba'aa ol'aanaa fi dabalii gatiitiin rakkoo isaan mudachaa jiraachuu gabaasuun ni yaadatama. Kana malees hanqina boba'aa naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti hammaataa dhufee fi konkolaachistoota irratti miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu dubbatama. Sababni rakkoo kanaas magaalattii keessatti daldaallee gabaa gurraachaa irratti babal'ataa dhufuun akka ta'e konkolaachiftoonni ni himu. Poop Firaansis erga hospitaala seenanii yeroo jalqabaatiif uummatatti mul'atan. Paappaasiin Kaatoolikii dhukkubni itti hammaatee erga gurraandhala 14 akka faranjootaatti hospitaala seenanii yeroo jalqabaatiif karaa foddaa hospitaalaa uummatatti mul'achuun dhagahameera.
Wal'aansa fayyaa isaanii xumuranii yeroo muraasa booda hospitaalichaa kan ba'an ta'us Vaatikaanitti yoo xiqqaatee boqonnaa ji'a lamaa akka isaan barbaachisu haakimoonni itti himaniiru. Yoo haalli fayyaa isaanii haala kanaan fooyya'insa agarsiisaa deemee baatii lama booda hojii isaaniitti akka deebi'uu danda'anis himama. Firaansis waggoota 12 darbaniif waldaa kaatolikii Roomaa hoogganaa turaniiru. Namoonni 50,000 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa himeera. Erga waraanni Gaazaatti eegalee namoonni 50,000 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa himeera. Lakkoofsi 50,000 fi 21 kun uummata Gaazaa osoo waraanni hin eegalin dura miliyoona 2.3 keessaa dhibbantaa 2.1 kan qabatudha. Yookiin ammoo 50 keessaa kan ajjeefaman jechuu yoo himamu gama kaanii walumaa gala namoonni 113 ol erga waraanni eegalee madaa'uu yookaan miidhaan cimaan isaan irra gahuu himameera. Gaazexeessitoonni idil addunyaa dabalatee Gaazaa akka hin seenne Israa'eliin kan dhorkamanii fi lakkoofsi adda baafamuun hanga ammaatti rakkoo ta'eera. Gabaasni ministeera fayyaa Gaazaa bahu namoonni nagahaa fi hidhattoonni adda hin baasu jechuun ni himama. Hoogganaan siyaasaa ol'aanaan Hamaas haleellaa xiyyaaraa Israa'el kibba Gaazaa Kaan Yuunis keessatti raawwatteen ajjeefamuun himameera. Qondaalli Hamaas dilbata ganama akka BBC'n gabaasetti ajjeefame kun hoogganaa ol'aanaa siyaasaa kan ta'e yommuu ta'u maqaan isaa Saalah Al-Barwaadii jedhama. Jiraattonni naannoo sanaa akka himanitti miseensi kutaa siyaasaa Hamaas kan ta'an Barwaadii fi haati warraa isaanii haleellaa xiyyaaraa kanaan ajjeefamuu isaanii himameera. Israa'el ajjechaa kana ilaalchisee hanga ammaatti wanti dubbattee hin jiru. Mormituun Tarkiitti hidhaman malaammaltummaadhaan himataman. Kantiibaan magaalaa Istaanbul filannoo dhufurratti pirezidaantii Tarkii morkachuu kan danda'uuf jedhamanii eeggaman hidhamanii malaammaltummaan irratti himata banameera. Ikraam Imaamoglu akka ta'eef sagalee dilbata kaleessaa kennamuun filannoo bara 2028 irratti akka bu'aa paartii mormituu Republican People's Party jedhamu irratti kan filataman ta'uun himama. Guyyaa roobii hidhamuun isaanii waggoota 10 keessatti Tarkii mormii jabaa akka keessummeessitu isaan godheera. Paartii mormituus nagaa booressuuf uummata keenya fixuutti baasuuf socho'aa jira jechuun himataniiru. Imaamogluun nama siyaasaa mormituu Erdogaan dura dhaabbachuu danda'an jedhamanii eeggaman keessaa isaan tokkodha.